Iso akkam jirtu nagaa fayyaadha isin hundinuu harka fuune bakka jirtanitti manguddoo qeeroon amata sadi dura mootee injifattee biyyarraa guushitee qaqqabneen injifannoon taatu yaadachiisa OPDOdhaaf yaadachiisaan kennuu barbaade manguddoo qeeroon amata sadi dura lafarra ariitee 2018 keessa lafarra ariitee jilbaan lafarra deemaadhaa maqaletti galte amma qaqqabnee jirraa injifannee jirraa nuti taphaa miti nuti wantaa miti jedhanii dhaadachuun sajarri kun ibjalan arku takka waan takka wanni gaartuu gochuu qabnu manguddoon TPLF tuni kalee gaafa dargaggeessaa qabsaawaniiti kaayyoo uummata isaanii galmaan gahanii arras manguddummaa keenyaan hin baqannu gaaratti simbaanu jedhanii isaanii mana ifii tattaa'u manarraa guuranii waraanni abiy qaqqaban isaan kun hidhamuun akkatti viidiyoorra mul'achuun dargaggeessa Tigraay hangam takka onneetti godha nuti osoo qabeenya qabnu garaa keenyaaf jecha biyyarraa baqannee hin baane nuti ummata keenyaaf dhaabbachuu keenya Tigraay keessatti qaqqabamuun kun waan kaneem dhaamsa qaba ummata Tigraayiif addatti dhaamsa qaba nuti ummata keenyarraa hin dheessinu qabeenya keenya maallaqaan ummata keenya hin caalchif nuti kalee gaafa dargaggeessaa wareega barbaachisu kafallee dargii cabsin arraan tanaas manguddummaa teenyaan dargaggeessa nu duubaatiif fakkeenya taanetti asitti lafa teenya irratti Tigraay gubbatti duuna malee baqannee biyya alaatis hin baanu baqannee hin dheessinu ajjeechaan hidhaan dhuftus qophiidhaa jedhaniiti qaqqabaman mana qaqqaban warra kasibaan naggaadhaa manguddoo ifiifuu deemuu hin dandeenye garuu manguddoo still kaayyoo qabdu manguddoo mana isaatii sirraa ciifteen kaane gaara keessaa qabnee goda keessaa qabnee boolla keessaa qabnee baatii lama dura hugguu lolli eegaluu maqalee keessaa guura manarraa garuu siyaasaan dalaguudhaaf hidhanii hidhaa keessatti weeraranii rakkisanii beeleessanii maal godhanii amma as baasan mee manguddootan as baasuu mee injifannoon isaa maali telmi mee OPDO manguddootan qabuun bu'aansaa faayidaansaa mee injifannootu geessate manguddootana qeeroodhaatu isin dura moohee jira yoom 2018 qeeroon jilbaan lafarra oofaadhaati galchite Tigraayitti yes akkasimi qeeroon bar jilbaan lafarra oofaati qeeroo baqachaadhaa Tigraay galan isaan hundinuu mee injifannoo wanni isin wanni OPDO dhammaan tana moona jettee qilleensa gubbaadha namni silaa dargaggeessa Tigraay qaqqabdanii hiitanii akkana gootanii dhaadadhaa yes dargaggoo Tigraay ka ammaan tana gaara keessaa lolaadhaa jiru yoo qaqqabdan weel dhiichisaa dhugaadha baantan gartee dargaggeessa qaqqabdanii harka duubatti hiitanii hunoo gaara keessaa qabdan ni fakkaatti garuu manguddoo ijingar manguddoo ifiifuu tarkaanfachuu hin dandeenye manguddoo uleedhaa yaatu qaqqabdanii injifannoodhaa shame on you OPDO qaanii salphinni kanaa olii hin jiru manguddoo ifiifuu ulee yaatu ta qawwee dha'uu hin dandeenye ta baqachuu hin dandeenye ta ariitee hin qabne manguddoo yeroo ifitti dalayde ummata ifiitiif qabuun keessan inumaa dargaggeessa Tigraay ifirratti kakaasaa jirtan akka onnatanii abbootiin teenya fakkeenya gaariidha nuu taate abbootiin teenya gaafa humna qabdu qabsooyteeti arrallee gaafa humna dhabde nu biraan dheessinee lafa isaanii Tigraay gubbatti qaqqabamanii ajjeefamanii kuni dargaggeessa lafaa haasa onnachiisa hamilee itti godha that was the goal actually goolummaan gartee manguddoomman sibaan naggaafaan dargaggoo keenyatti hamilee horuudhaaf biyyarraa dheessuun hin feesisuu biyya keenya irratti qabamuudha qabnaadha dhaamsi isaan dabarsan waliin koodiidhaan dhaamsi walii dabarsan sibaan naggaaban ni kofla hoggoor kas bireessan ni kofla maaliif diraamaa dalagu jiru beeka waan isa duubaan dhufu beeka waan isa duubaan jiru beeka garuu OPDO ni mirqaanti hunoo qabnee jirra sibaan naggaa akkas goonee jirra qabnee sibaan naggaa qabamee du'ee jiraate maal bu'aa qaba gaafa bu'aa qabu
ummata isaatiif bu'aa buuse qabsaawee lolee ummata isaa bilisoomsee amata 27 akka nugusatti nugubbatti fincaanee jiraate amata 27 nugubbatti fincaanee akka fedhetti jiraate amma maal bu'aa qaba akkuma saree dulloomteeti akkuma saree dulloomtee hulaa duraa dutuu malee waa takka haatee naman ciniinneeti maanta sibaan nagaatii fi warqa qabdan kun cufti isaanii akkuma saree dulloomteeti gowwaan saree dulloomte dhagaa darbateeti areeja akkas taate OPDO'n maanta dandeessan akka inuma akka waan gootummaa dalaganii aboo abii waa taphaa miti sibaan naggaafaa dhaqabee maal godhee abii sibaan naggaafaa moo'ee tikkatti qabee harkatti waa kaa'ee deemaanii qeeyiroodhaan moo'e kan dirtinaa Oromoo kan akka gaarichi wadda sibaan naggaatii fi Manguddoo TPLF hamoohee abbaa Isaayee faa biyyarraa ari'e qeeyiroodhaa fi qarree Oromooti yoom 2018 keessa gaafas goolabamte gaafas hamileen isaanii cabxe gaafas moohamne jedhanii harka kennanii biitutu teenyaa miti biyya keenya gallaa jedhanii hundi isaanii darsa guuratanii karaa maqaleedhaati himan gaafas dhiirti gaafnee wal mootu gaafa taankiidhaan qeeyiroo duulaa turan qeeyiroon harka qullaa dura dhaabbattee wareega barbaachisu kafaltee jara kana hamilee cabsitee biyyarraa ariite jechuudha. Mohannaan gaafas mooneedhaa fi mohamneen gaafas malee ta'oo OPDO'dhaa tun gubaala. Taramma Abiyyii fi maarreen deemaniin kun miidiyaa gubbaadhaa. Ansilaan isin ta'e sibaan naggaafaa miidiyaatti hin garsiisu. Miidiyaa garsiisuun if tuffachiisaadhaa jirtan. If tuffachiisaadhaa, if salphisaadhaa jirtan. Karaa biraatiin dargaggeessa Tigraayiif dhaamaadhaa jirtan. Abbootiin teessan hunoo akkatti gootummaadhaan osoo manaan bahin osoo nun dheessin gootummaadhaan qabamte abbootii keessan fakkeenya godhadhaatii lafa keessaniif biyya keessaniif akkatti wareegamaadhaa murannaa akkanaa qabaadhaa teeti dhaamsa dargaggeessa Tigraayiif dhaamaadhaa jirtan OPDO. You don't know this. Kanan beektan gaa. Kanan beektan waan godhu jirtan. Harkuma keessaniin if muraa jirtan harkuma keessaniin boolla fi qotaa silaa Manguddoo tana tiibira dheessuu baattanii inumaa manuma dhiiftanii tuffattanii bira kuttanii lakkii Abiy kaayyoon isaa cimtuudha waan xixiqqoo jalan deemu waan guddoodhaaf deemaa Manguddoon tu wulii bu'aan qabdu jiraattuus duutuus waa takka illee jijjiiruu dandeessu tuffatee bira kutte jedhanii silaa maqaan keessan silaa ol ka'a ture. Jeelee garuu isin waa firraa laaluun beektan. Waatiqoo isin mirqaansa amma Manguddoo uleen deemtu qabuudhaa fi mirqaantanii miidiyaa gubbaadhaa hunoo junta akkas goone junta maarree goone junta akkas goone junta maaltu irraa juntaan eenyu Manguddoo maaltu irraa juntaadha maantana faayidaa dhaban namni gaafa dargaggeessaa yes gaafa humna qabu gaafa aree qabu gaafa dheessee bahu gaafa qabee caccabsu sigalee gaafa san caccabsaniiti isinirra deemanii isin ergachaa turan OPDO. Isinirra deemaniiti kophee sibaan naggaa haxaawaa turtan. Arra garuu isaa dulloome. Isaa uleen deemu qabnee jirra boolla keessaa qabnee akkas goonee qabnee boolla keessaa maal godha? Manaa qabdanii. Warri Tigraay manaan baane Manguddoon joollee dargaggeessa gaaratti erganiiti isin humna qabdanii deemaa qabsaa amma faraqaan teessanii. Nuti gaafa humna qabnu qabsoo hin jirraa. Amma humna qabsoon goonu hin qabnu nuti mana keenya tetteenya duunuus jiraannuus hidhabnuus manaan baanu isin warri humna qabdan deemaa qabsaawaa je'eeti dhaloota haare gaaratti erganii manatti hafan OPDO dhaqxee manaa fuutee hiitee rakkiftee torchi gootee fuulli garagalee areenitti bayree guusaan addaatan as baaftee boolla keessaa baafne an boolla keessaa isaan qabuudhaa miti isaan yoo fannifamanuu naasuun qabu. Maaliif diina Oromoodhaati? Diina Oromoodhaa warra ama 27 uummata keenya akka malee godhaadhaa ture. Isaan qabamuudhaa mitiitii fannifamuudhaan naaf gammachuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf. Garuu mootummaa Abiyyiitu Manguddoo Tigraay manaa guuree akkas godheen xiqqoo abootaa isaa namni barguun dirree lolaa keessatti namni qabamu ni jira. Nama dirree lolaa keessatti qabne guudan fakkaatu jira. Waan hin fakkaanne dheessinee sibaan naggaadhaa uleedhaan deema.
jaarsi uleen deemu qabsoo keessaa qawwee fuudhee maal godha? Isaan hundi ilaal wanni isin himu hooggantoonni TPLF duraanii manguddoon tun takka illee manaan baane. Kamana Adwaa qabuus, Kamaqalee qabuus, Kamaarree qabuus hundinuu mana figgalee isaa taa'u waraanni Abiy dhaqee manarraa guure baatii lama dura. Gaafa dura lolli maqa irraa baan manarraa guuree hidhaa geesse. Arra politikaan dhaan dalagachuudhaaf as baasee hunoo boolla keessaa qabne, hunoo goda keessaa qabne, maarree goonee diraamaa akkanaa kana nama siyaasaan beeyne, nama waa'ee waraanaan beeyneen dhaqaatii sossobaa malee kun hijiba. Hijiba. Lamada tatana keessaa baata dubbii maarree qabne tana TV'n Itoophiyaadhaa olola oofu kana OPDO'n akkas goone tana biraa deema. Silaa gartee hijibatti doo baatanii jara kanallee manaa guurree jara kun garuu faayidaan qabu manaa guurree warra gaaraatis qaqqabu jirraa silaa jennee xiqqoon fakkaatti. Sigalee Sibaan Naggaa isaa qawwee qabu gaara keessaa goda keessaa fuunee isaa achi dhokatee maarree keessaa fuuneen hin fakkaattu. Yoo akkas taate maaliif hin dheessine warra kaan? Maaliif eegagaa Sibaan Naggaa qabdan waardiyaan isaatii baruu silaa hojii qabu qabdi. Waardiyaan isaa warri isa eeguus kagaara keessa wajjin qabdan silaa dargaggeessi wajjin qabamuudha qaba. Isi warri dhiyeessitan biratti hundi isaanii manguddoo rifeensaa fi areedaa miti. Rifeensi bakka biraatu addaati. Sigalee warri isin dhiyeessitan guutuun isaanii dargaggeessa tokkoon keessaa dhabe viidiyoo sana irra deebi'ee ilaalee okay. Jarri kun gootummaadhaan seenee gaara dhaqeetii manguddoo tanaa qaqqabee meegaa jarri kun silaayis hogganootaati waardiyaanii qabanii waraanni isaanii wajjin qabame keessaa mee dargaggeessi hamtu jira warra qaba keessa mee tokko naa hima mee dargaggeessa hojii agartee isin viidiyoo irratti laaltanii hin jiru manguddoo manaa guuran gaafa maqalee qabatanii keessa yaanii manguddoo manarraa gugguuran isaan cufaa'u gaara keessaa hin qabne. Silaa lolarra qabanii, silaa gaara keessaa qabanii, dargaggeessa isaan eegu, waraana isaan eegu silaa ka wajjin qabamees arkuudhaatu nurra ture jechuudha. Warri isaan dhiyeessan beera dulloomee manguddoo dhalaadhaa tayfiifuu tarkaanfachuu hin dandeenye tana qabaniiti Sibaan Naggaa qabanii mee sanuu harkatti basbila kaane. Waraanni Itoophiyaa dilli kun marseeti jaarsa uleedhaan deemu harka uleen qabatu dhorkanii harka sibiila kaanii jiran. Mee kun fiigee isa dhaqa. Maal qaamarraa qaba? Maal isin godha? Ka isaan marsee eeguu warra qoobii diimtuu haati dargaggeessa jajjabaa kana mee harka sibiila keessanii shame on you. Qaanii salphina kuni dargaggeessi Tigraay ka viidiyoo kana arke nyaateen bulu. Mana galee rafu guyyaa san manaa bee gaara dhaqa. Abbootii isaanii nama akaakoo nama ilmoo isaa arge. Dargaggeessi maddiin marsee qawwee gabbuufatee osoo jala deemu harka sibiila kaanii mee miskiinticha waa takka deemuu hin dandeenye. Maan dhoyne qawweedhaan. Maan dhoyne. Jeelee kanaanii diraamaa dalaguu barbaadan jechuudha OPDO'n. Kanaanii waan akkanaa kanaa waan gowwaadhaa kanaanii drama dalaguu barbaadan. Karaa biraatiin OPDO'n akka waan ifarkaa jirtuuti. Rakkoo keessa galuu isaanii ifarkaadhaa jiran. Akka badii godhaa jiran. Akka Oromoodatti badii godhaa jiran. Akka uummata rakkisaadhaa jiran. Akka maasii uummanni Oromoodhaa reject isaan godhee waa takka OPDO irraa abdii takka illee hin qabne OPDO ifarkaa jirti. Eenyu Taayyee Dandaadhaa arra wanni godhaa jirru hundinuu badiidhaati dhiifamu nu godhaa xiqquma jiin. Nuti OPDO wanni uummata Oromoodhaa godhaa jiru takka illee sirriidhaa miti. Dogoggora keessa turree amata lameen kanaa badii malee tolcha tokko dalaynee hin beeknu yaa uummata keenya jechuudhaaf xiqqumaatu hafeef maaliif hugguu kana jedhan jedhu kun waa lamaaf deema. Gaafa Taayyeen faan as banii belleessinee jirraa jedhan jedhu kun waa lamaaf deema kan hubadhaa. Takka hariiroon isaan biltsiginnaa Amaaraatii wajjin qaban adda citteeti
warri isaan ergatu kun warri amaaraa kun dhugumaan OPDO tana isin ergannoo teenyaa faayidaan qabdanii nu jala deemaa je'ee hacuucee harkaa qaba taakka jaa. Lama ummata Oromoodhaati addeebi'anii akkuma gartee kalee gooftaan keenya ummata Oromoodhaati lammaanjisan ummata Oromoodhaa ammaas akka waan isaan deeggaru akka waan badii isaan dalagan kana dagatee gartee lakkii OPDOon dhiifama gaafattee jirti. Inumaa taayee waan gaarii katabee jira. Taayeen badii sallee beekee jira. Jarri kun lakkii waa hamoodhaa miti kijee gartee namni keenya gowwoomee jala deebi'u. Waan kana yaadaniiti. Wuma lameen kana malee aslamee duraan baatu. OPDOon abbu sagalitti hin amanamtu. Abbaa sagalitti OPDOon silaa hundi isaanii asbanii harka ol qabanii dhiifama nuu godhaa jedhanii wulii ummanni Oromoodhaa deebi'ee warra qorii diinaa arraabe kana anni amana je'ee tasuma hin yaadu. Amanuudhaas hin qaban. OPDOon hin amanamtu. Oromoon OPDOodhaaf carraa takka kennite. Carraa takka. Sun 2018dha. Koottaa nu ceesisa. Koottaatii nuun deema. Hanga gartee ummanni gabbahee nama isaa ta'u filatu isinummaan bakka nu bu'aa jeeti ummanni Oromoodhaa filatee waan isaan ama 27 TPLF hojii balleessan dhiifama godhee fi takutte taaftee guddoo takutte gundoodha jee arra waan sani taayeen deebisee yaa Oromoo takutte gundoodhaa taaftee guddoodhaa badii hedduu keessa turre waa hedduu belleessine namni waa hojjetu silaas dutis namaa waanuma belleessaa dhiifama nu godhaa no kana boodamoo taayee bar hayyoota Oromoodhaa qabdee bar mana hidhaa jiranii silaa isaan san hidhaadhaa gad dhiiftanii isaan san hunda wanni isin hiineef badiidha dogoggoraan isin hiinee baalagummaa teenyaaf isin silaa jettanii well ni fakkaatti xiqqoo. Silaa warra hidhaa jiru hunda hidhaadhaa baaftanii yaaboo nuti OPDOonni baalageedha. Waaddaan baafachuu hin dandeenyu. Dogoggoraan isin hiine. Isin warri hiine kun dhiifama nuu godhaa Jowaar Mohaammed. Gammachuu ayyaanaa dhiifama nuu godhaa. Abdii Raggaasaa dhiifama nuu godhaa. Edaa warri dhugaan Oromoodhaaf dalagu isini. Warri Oromoofis dalaguu beekuus. Malees isini. Nuti duraanuu dogoggoraani as nu keessanii dhiifama nuu godhaa yoo jedhan well. Taayee dandaadha silaa akkasiin ni fakkaatti. Arraas badii keessa teessanii arraas qarayyoo Oromoodhaa ija Oromoodhaa qabsaa'ota Oromoodhaa mana hidhaa keessanii as baatee takutte gundoodhaa taaftee guddoodhaa. Maaltu kute maaltu hafe maal beeyta? Waan kutee fi waan hafe maal beeyta taayee? Akkamitti seebanna Oromoon eessarra dhaabbattee seebanti? Oromoo ajjeesaadhaa, Oromoo fixaadhaa, Oromoo hidhaadhaa arraas. Qabsaa'ota Oromoodhaa maqaa belleessaadhaa akkamitti takutte guddoodhaa taaftee guddoodhaa. Taayee do you think people trust you? Kana booda Oromoo biraa bakka Oromoon sammuu waan ati jettu kana fudhattuu ni qabdii jettee yaaddaa taayee keenya rabbii maal taate yaa taayee? Taayee shaamin nakkaasha. Siigalee akkasii miti. Duramee if keessa deebi'aa. Taayee keenya dura if keessa deebi'aa. If keessa deebi'aadhaati. Nuti eenyuu jaa'if gaafadhaa. Nuti OPDOodhaa. Nuti garee ama 27 TPLFiif Sibaan Naggaafaadhaaf kophee haxaawaa turte. Warra Oromoodhaaf ama 27 kana nuufi TPLF irrattis qabsaawaadhaa turre hiinee mana hidhaadhaa jiranii. Isaan san hidhaadhaa gabbaafnee warri dhiifama gaafatamuudhaan malee qabsaa'ota Oromoodhaa kan nuti hiine kana ja'aatii akkasi fudhaa akkasi yaada. Isaan san gabbaasaa dhiifama gaafadhaa malee as gubbaadhaa Facebook irraa takutte gundoodhaa taafte guddoodhaa yaa Oromoo badii keessa turree silaayis namni waa dalagu waanuma belleessaa nutis ilma namaatii waa belleessinee jirraa akkas nu godhaa. Hangan takka dhagaman qabdu. Taayee fi OPDOonis xiqqoo takkallee dhagama hin qabdan fudhataman qabdu dhiifamni keessan kana booda hin amanamtan. Maaliif? Still arralleedha maqaa shaneetti moggaaftanii ilmaan Oromoodhaa ajjeesaa jirtan. Arralleedha Amaara gammachiisuudhaaf sabboonota Oromoodhaa guutuu Oonag shanee baaftan. Oonag shanee moggaaftan. Siigalee arrallee
Amaara gammachiisuudhaaf Amaaraa wajjin dhaabbattee taayye ilmaan Oromoodhaa sabboonotaan Onak shanee nama dhibba lama jeefne Onak shanee maarre wahuma gaafa TPLF jechaadhaa turtanii arraas Oromoodhaan jechaa jirta jechuudha. Onak shanee jeefne gaafa bara TPLF Onak ture. Oromoon sabboontuun Onagi, Oromoon qabeenya qabdu Onagi, Oromoon baratte Onak ture. Amman tanas bara OPDO da gaafa gadaa OPDO da wahuma khaleessa maqaa jijjiiranii kalee Onak ture arra xiqqooti danii Onak shanee sabboontonni Oromoodhaa hundi maqaa Onak shaneedhaatiin haati Oromoodhaa ajjeefamaa jirti, abbaan Oromoodhaa ajjeefamaa jira, barataan Oromoodhaa maqaa Onak shaneedhaatiin, hayyuun Oromoodhaa maqaa Onak shaneedhaatiin hunda dhumaa jira. Taayyee Dandaadhaa kana dura sirreessaa. Onak shaneedhaa miti Onagii jira. Onag ka inni jiraachuudhaan isinuu jiraattan. Onag ammaasii ka hudduu jala isin garafaadhaa jiru. Onag sanii jira. Sigalee? Kana hunda godhaadhaa. Kana badii kana hunda godhaadhaa. As baatee takuttee gundoodhaa taaftee guddoo yaa Oromoo koo. Yaa Oromoo tokkummaan nu baasa. Inumaa harka ni jeeba taayyeen tokkummaan nu baasa. Mucaan. Okay, bilook taatee jirta. Tokkummaadhaan nu baasa. Taayyeen tokkummaan nu baasa. Tokkummaa. Kalee ka Oromoo diigaa ture isin OPDO dhaame. Isinii kalee kutaadhaan Oromoo jaaree bar eeguma abii dhufee bar kan Oromoo kutaan jaartanii kutaa kaan fi qabdanii kaan achi qabdanii kun warra Islaamaati. Warri kana godhu isaani warri je isinimi OPDO Taayyee Danda'a faadhaame. Kana mallo qoda wallaggaa qabu shawaa keessaa qabee hidhee fixe. Siimiti Taayyee. Obboleeyyan kee wallaggarraa as dhufe. Amboo keessaa ID ta'e agarsiise. Ati wallaggaa, ati eessa, ati harargeedha. Isinii miti harargee naannoo Somaaliirraa buqqaatee shawaa keessa qubsiifamte isaan kun lafa teenya saamanii maal asii godhan jee Taayyee siimi. We don't forget this. Seenaa xuraawaadhaa siif barreeffamee jira jechuudha. Seenaa xuraawaa siif barreeffame. Baqattoota keenya kan naannoo Somaaliirraa buqqa'e lakkii isaan kun bitti isaanii asii miti harargeedha. Bakka dhufanitti firraa deebisaa jee kamallatteesse Taayyeedha. Nama wallaggarraa dhufe ati dhaloonni kee eessa isin shaneedha. Namni wallaggaa manguddoonis shaneedha. Jaartiin dulattiinis shaneedha. Ijoollee barataanis shaneedha. Isin OPDO Oromoo cabsuudhaaf warri Oromoo addaan qoodee Oromoo wal kaasaadhaa ture akka Oromoo wal shakkitu godhaa ture OPDO. Arra tokko ta'uu qabnaa yaa Oromoo tokkummaa nu baasa jedha Taayyee Dandaadhaa. Tokkummaa san beeyteeti. Moo arraan tana yoon deebee akkas jemmaas Oromoon tun uummata humaan beeynee ni irraanfatanii kan bara lama kan ajjeesaa turrees dagataniiti dhufanii sigalee no qabsoon Oromoodhaa OPDO irra guddoodha. OPDOodhaa ol jirti. OPDO waa'ee qabsoodhaa hin beektu. OPDO waan garaa isii qofa beekti guujennu akkanumatti miti. Fayyaa ta'a yeroo gaarii qabaadhaa walii sheer godhaa.